Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadha. Har'ammoo qophii haaraa walitti deebinee jirra. Har'a chaalenjii ulfaataa kana waliin ilaalla jechuudha. Egaa amma ani haala kana isa san fakkeessuufan jechuudha. Hababaa isa gara olitti argitan kan gara gadii kana naa bahe jechuudha. Guyyaa jalqabaati yaaliidha. Walumaan ilaalla jechuudha. Amma haayilaandii muraniiti jechuudha. Haayilaandii muraniiti. Haayilaandiin isaanii garuu 7up yookaan immoo Spriteedha. Ani immoo haayilaandii akkasiin qabu garuu haayilaandiin akka amma muraa jiru kun guuteera jechuudha. Mee maal ta'a kan jedhuun yaalee jechuudha. Hordoftoota keenya warreen mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuun koomentii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasumas immoo gorsoota garaagaraa qophiilee isin bashannansiisan kanneen akka piraankii waan barbaadan isinii qabannee dhufna. Ani amma haala kanaani maqasiin kiyyallee naa muraatiin jiru. Maqasiin baay'ee na rakkiste jechuudha. Egaa haala kanaan maqasii kiyya muraan jira jechuudha. Hanga maqasiin koo naaf mure ani ilaalaa jalqaba duraa viidiyoo ilaalee tanan shaakalee jechuudha. Egaa haaluma kanaan yoo shaakalan wantoota gaggaarii wantoota gaggataman kan ammoo wantoota bareedina mana keessaa godhuuni akka danda'amu jechuudha. Viidiyoota hojii harkaa warroota biroo kee jala seentanii olaaltan kanneen akka hindii kanneen jechuudha. Wantoota akkanaa kana bocanii hababaa mana keessatti akkasumas immoo bareedina biroo garaagaraatiifis mana keessa baay'ee oola jechuudha. Haayilaandiin kun wantoota baay'ee fayyada. Egaa nama kunuu muraan jira garuu maqasiin koo naa muraan jiru. Booddeerra halbeedha nan mura jechuudha. Albee kiyyaanii kanatti albeedhaan mummure jechuudha. Nama yaaliidhaafini maaliif hin ta'amoo hin ta'u kan jedhu jechuudha. Egaa isaan haayilaandii kana waan baay'ee waan irraa hojjetaniif ammoo waa salphaa kana yaaluun qaba jedhee waan yaadeef jechuudha. Hundi keenya ogummaa akkanaa kana yaaluun barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan naamurullee didee jirti jechuudha. Maqasii kiyya albeenillee haa ta'uti garuu yaaluun qaba hojjechuun qaba waan jedhee yaadee fi mummuraan jira jechuudha. Kana fakkaata kinoo haala kanaan babbaqasaan jira jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota keenya kinooti. Haaluma kanaan mummureen jira jechuudha. Akka daawwattanii akkasumas immoo isinis yaaltanii mee chaalenjiin kun ulfaatamuu hin ulfaatu kan jedhu yaalatoo irraa hubachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu dogongorre jedhee yaadu hammadhumaa yoo daawwattan ta'e waliif fakkaatu wantichi kan isaanii baay'ee bareeda dhugaa dubbachuu fi keeyyammootu isaan biraa hin bushaa. Haa ta'uyyuu malee kun yaalii koo yeroo jalqabaati. Akkasuma meeshaaleen ittiin hojjedhes meeshaalee gahaa miti jechuudha. Isaan wantoota gaggahaa waan of biraa qabanii fi ani immoo maqasiin koo naa hojjechuu didee kana fakkaata jechuudha. Amma mummuree wal qixxeeffadheen jira. Erga muree wal qixxeessan boodas immoo nama takka takkaan babbaqasa jechuudha. Egaa haaluma kanaan waliin ga'een jira. Waliin ga'een jira jechuudha. Haala kanaanii akka gadi naa ciccisuuf jechuudha. Gadiin qaqqaba. Kun egaa chaalenjii baay'ee guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haala salphaadhaanii miti. Chaalenjii baay'ee guddaadha jechuudha. Ulfaataadha. Mee kana yaalaa yoo chaalenjiin kun isinitti tole laayikii sheerii gochuudhaan akkasumas koomentii gochuudhaan natti himaa isiniin jedha. Chaalenjii birootis yoo barbaadan qabadhee akkasinii dhufu jechuudha. Egaa maqasiin kiyya silaa hin kutu kanaafuu hin cabde jechuudha. Ishiin amma albumaan jechuudha. Albumaan tarattara jechuudha. Kinoo akkanatti keessatti babaasa. Keessatti babaaseen waan hojjechaa jiru walumaan ilaalla jechuudha. Hordoftoota keenya argitanii
akka nama foon zalzalu sittan qabadhee jechuudha albeellee akka nama foon zalzalaa jiruuti. Qabadhee tanan jechuudha kunoo kanatti akka baala fakkaatuuf jechuudha wannaan isaa baala akka fakkaatuuf osoo amma magariisa ta'ee baay'ee bareeda garuu magariisa miti. Kuni kana jechuudha. Magariisni immoo baay'eetti bareeda kana caala bareedaadha. Haaluma kanaan itti fufnee jirra jechuudha. Egaa warroonni nu jajjabeessitan galatooma isiniin jenna. Warroonni immoo waanuma gadhiistu dhabdeellee warri jettan hin dhabamtanii eeyyanii waan hojii amma kuni hojiidha jechuudha yaaliidha. Guyyaa lammaffaatiif immoo osoo deebi'ee yaalee kana caala akkan hojjedhu kuni gaafii miti jechuudha. Sinii galee kun immoo hojiidha chaalenjii kiyya jechuudha. Chaalenjii kiyya guyyaa har'aati kan isinitti tole daawwadha. Kina haala kanaan hin bareeddi dhugaa hin bareeddi. Amma hunda isaatu kanuma akkuma isin argitan kanattan xumura jechuudha. Haayilaandii sadii isheen ani ilaalis haayilaanduma sadii mukte jechuudha. Kana fakkaata haaluma kana mummuranne bira ga'uu geenye jirra jechuudha. Baay'ee namatti tola garuu jechuudha yaaliin wanta hundumaa haala kanaan yayyaala. Kun amma haayilaandiin kun mana arabaa keessa guuteera kan magariisni suffaa jechuudha. Mana isaanii keessatti guutee jira. Isin immoo haga zubaalatti gattan gizee boqonnaa qabdan mee yaalaa isiniin jedha. Kinoon amma haala kanaan xumureen jira. Sadeenuu jechuudha. Meeqa amma haala kanaan qopheeffadheen jira sadeenuu maal gochuun hedalaata. Walumaan laalla kun immoo haayilaandii gara hedduudha jechuudha. Kuteen jechuudha walitti dadachaase maaliif akka walitti qabsiisuuf jechuudha. Akka walitti qabsiisuuf kinoo haala kanaan dheeressee jira jechuudha. Haala kanaan dheeressee san immoo isan dheeressisan akka inni walirra taa'uuf jechuudha. Haayilaandii walirra hin taa'u afaan isaa walitti gaggaragaree waan taa'uuf walirra hin taa'u. Kanaafuu amma haayilaandii fideen gubbaarra naqaa jechuudha. Kanan inni mummure san. Kinoo akkuma argitan kanatti jechuudha. Walirra naqee jechuudha. Sadaffaas haa ta'u garuu hamma sanillee bareeduu baatu yaale jedhee tanan yaada jechuudha. Kinoo haala kanaan zanaa jedhee jira jechuudha. Xiqqooshii walirra naa taa'u dideen na rakkisee booddeef garuu taa'ee jira jechuudha. Kana fakkaata ammas laalan jira jechuudha akka taa'ee fi akka hin taane. Egaa kinoo ammoo haala kanaan sirreessee taa'ee jira jechuudha. Kun yaalii koo guyyaa har'aatii isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.